Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kanneen biyya alaaf biyya keessa teessanii nu daawwachaa jirtan marti baga guyyaa irraa waliin geenye jechaa oduu isinitti himaa oduu waliin ana jersoo walloota. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaan baatee guyyaa kaleessa jechuun sadaasa 24 bara 2020 takka waraana faashistii Abiyyi Ahmad xiyyaaraan rukute. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Walloo baateen kaleessaa leellaa xiyyaara diroon rukutamtee jirti. Kaleessa ganama salaata fajrii irratti magaalaan baatee mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad leellaa xiyyaaraan iddoo lama rukutee jira. Iddoowwan rukutaman masjiida baatee fuula dura asfaaltii gubbaa rukute. Bakkeen biroo ammoo dallaa mana barumsaa elementarii magaalaa baatee keessa rukute. Miidhaan nama irras qaqqabeera. Namoonni miidhaman ammaaf maqaa adda baafachuu hin dandeenye. Aanaa baatee egaa lolli kun achii dhaqqabee yoo xiqqaate yeroo torbaa oli xiyyaara kanaan rukutamtee jirti. Waraanni Abiyyi Ahmad addatti ilmaan Oromoo Walloo irraa hijaa waan qabu fakkaata. Kamisee baatee dawaa caffaartummaa fursee jiillee dhummuuga aanaalee kana irratti irra deddeebiin xiyyaaraan rukutaa jira. Lolli kaaba Itoophiyaatti ta'aa ture gara giddu galeessa biyyattiitti siqe. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabaa waan qindeeffate qaba. Lolli kaaba Itoophiyaatti ta'aa ture gara giddu galeessa biyyattiitti siqe. Lolli kaaba biyyattiitti ta'aa ture yeroo ammaa kana aariitti cimaan gara giddu galeessa biyyattiitti siqee kan jiruu fi magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee irraa kiiloomeetira 160 kan hin caalle irratti argama. Lolli kun erga humnootni walta'iinsa waraanni bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa Tigraay waliin walta'anii humnoota waraana mootummaa Abiyyi Ahmad rukutuu eegalanii waraanni bifa adda jijjiirratee gara fuulduraatti saffisaan deemaa jira. Humnootni walta'iinsaa kun erga iddoo waraanaaf mijatu magaalaa Shawaroobitti qabatanii saffisa guddaan dabalataan magaalaa Dabrasiinaa fi baadiyyaa ishee qabachuun gara magaalaa guddoo godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraa Dabra Biraanitti siquun lola gurguddaa adeemsifamaa jira. Yeroo ammaa lolli gandoota baadiyyaa naannawa magaalaa Dabra Biraanitti kan argaman kanneen akka Qeeyit, Kuukleesh, Maariyaam Bahaa, Ankoobar, Alii Ambaa kan jedhaman irratti lolli adeemaa jira. Humnootni waloon goboo fi TDF jiraattota magaalaa Dabra Biraaniif humni mootummaa faashistii kun magaalaa keessa dhokate qabeenya keessan barbadeessuuf mishigii qotatee waan jiruuf akka ofirraa baastan jechuun dhaamsa dabarfatanii jiru. Itoophiyaan dippiloomaatota Eerlaand biyya Finfinnee gadi dhiisanii akka ba'an ajaja dabarse. Bal'ina oduu kanaa dabalataan akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Itoophiyaan dippiloomaatota Eerlaand Finfinnee gadi lakkisanii akka bahan ajaja dabarsite. Mootummaan Itoophiyaa sirna bulchiinsa Abiyyi Ahmadiin hoogganamu dippiloomaatota Eerlaand kan imbaasii ta'anii Finfinneetti tajaajilan 6 biyya gad dhiisanii akka bahan ajaja dabarse. Erga lolli Itoophiyaa keessatti bifa addaan jijjiirratee babal'atu eegalee biyyoonni gurguddoon addunyaa lammiilee isaanii Itoophiyaa keessaa baafachaa jiru. Yeroo ammaa lolli magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee waan dhiyaateef lammiileen alaa biyyattii gad dhiisanii bahaa jiru. Gaaga'ama siyaasa Itoophiyaa karaa nagaan akka furamu yaada furmaata kan Koongireesiin Federaala Oromoo dhiyeesse. Bal'ina oduu kanaa Sayyid Dawwee waan qindeeffate qaba. Gaaga'ama siyaasaa karaa nagaa akka furamuuf yaada furmaataa kan Koongireesiin Federaalaa Oromoo dhiyeesse. Ibsa keenya dhiyeenya kan onkololeessa 15 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ba'e. Gaaga'amni siyaasaa biyya kanaa hiikamuu kan danda'u marii biyyaalessaa haqa qabeessa dhugaa fi hunduma hirmaachise qofaan jedhuu yaadachaa dhaabni keenya Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n biyyattiin qarqara diigamuutti dhiibamaa jiraachuu ishiitiin siyaasa balleessii adeemsa balaafamaarra jirturraa akka deebitu irra deddeebinee paartii biyya bulchuu fi hooggantoota isaa kadhachaa turullee paartiin aangoo biyya bulchuu harkaa qabu adeemsa kana sirreessuuf tarkaanfii qabatamaa fi kutannoo qabu fudhachuu dadhabuu isaatiin biyyi keenya haala yaaddessaa irratti waan argamtuuf har'as dirqama lammummaa qabnu yaada furmaataa filannoo nagaa qabxiilee armaan gadii kana dhiyeessineera. Biyyi keenya waggoottan 27 bittaa abbaa hirrummaa paartii tokkoon booda keessummaa bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad erga aangoo qabatanii eegalee uummanni Itoophiyaa waliigalaan keessumaa immoo uummanni Oromoo addaan marii biyyaalessaa haqa qabeessi dhugaa fi amanamummaan taasifamuun ce'umsi milkaa'aan gara dimokiraasii ni ta'a jedhee abdii horatee ture. Biyyattiinis ce'umsa gara nagaa itti fufiinsa qabu sirna bulchiinsa dimokiraatawaa guddina diinagdee amansiisaa fi hiika qabeessatti tarkaanfatu gochuun lammiilee miliyoonotaan lakkaa'aman hiyyummaa keessaa baasuu danda'a jedhamee kan abdii godhatame karaa mootummaa haaraa yaadames warri aangoo qabate gaggaba aangoo olaanaa horachuurraan kan ka'e abdiin lammiilee miliyoonaan lakkaa'amuu hawwii bilisummaa fi dimokiraasummaa biyyattii yaadaa turan
kooluu galuu fi carraan adeemsa ce'umsa gara dimokiraasii dhugaatti taasifamu gufachiisuun ariitiidhaan gara fedhii sirna bittaa paartii tokkoo hundeessuu fi milkeessuutti socho'ame. Dhaabni keenya KFO'n carraa argate hundatti fayyadamuun paartii aangoo mootummaa harkaa qabu wajjin wal gargaaree adeemsa ce'umsaa milkeessuuf hojimaata kallattii siyaasaa wixineerraa paartiin aangoo siyaasaa harkaa qabu karaa sirrii akka deemu gargaaruuf carraaqqii nuti goone hooggantoonni dabballoonni miseensonni deeggartoonni fi leelliftoonni keenya duuchaan jumlaan hidhamuu maatii isaanii gatanii ari'amanii gochuu fi yaadi paartii aangoo mootummaa harkaa qabu irraa adda ta'e tarkaanfachiisuu isaanii qofaan haala suukanneessaas ta'e uleen dhaanamuu fi rasaasaan reebamanii akka ajjeefaman taasifameera. Paartiin aangoo mootummaa harkaa qabu karaa qabatee dhiisuuf fedhii dhabuu isaarraa kan ka'e tattaaffiin keenya osoo galmaan gahin hafe haala nama gaddisiisuun carraaqqii nageenyaa taasisaa turre hunda deebii faallaa kennuu mootummaatiin KFO'n filannoo milki dhabeessa bara 2013 gara ce'umsa 14tti adeemsifame keessaa akka ba'u dirqisiisuu dabalatee biiroo keenya guutummaa biyyattii keessaa biiroolee sadiin ala akka cufamuu isaatiin duruma Itoophiyaas ta'e biyyoota Afrikaa birootti akkuma barame ummata ukkaamsuun duudhaa parsantii 99 yookaan 100 mo'adheera jedhamutti nu deebisaniiru. Kanas ta'e har'a Itoophiyaan haala baay'ee yaaddessaa fi daandii qaxxaamuraa irratti kan argamtu taateetti. Guutummaan biyyattii keessatti waraanni lubbuu namoota 10,000 galaafatee fi jireenya lammiilee miliyoonaan lakkaa'amu rakkinaaf saaxilee garuu immoo dhabamsiifamuun kan danda'amettu adeemsifamaa jira. Seenaa biyya keenyaa keessatti kan yeroo kamuu caalaa waraanni kan adeemsifamaa jiru garee hidhataniin qofa osoo hin taane waraanaaf leenjii ga'aa fi beekumsa waraanaa kamillee osoo hin qabaatin yookaan seerota waraanaa idil addunyaa hubannoo warra hin qabne lammiilee nagaa siivilii hirmaattoota waraanaa sodaachisaa kanaa ta'aniiru. Dhaabni keenya KFO'n biyyattiitti dhangala'uun dhiigaa fi dhumni isaa maal ta'uu akka danda'u tilmaamuun yeroo hin danda'amne kanarra dhaabbannee waraanni kamuu barbadeessaa fi balleessaa ta'uu akka danda'u erga xiinxallee booda uummanni keenya walii isaa fixuurra biyya keenya balaa diigamuurraa baraaruuf akkasumas kutaa qaxanaa naannoo keenyaatti hunkuramuurraa oolchuun akka danda'amuuf tarkaanfiilee kanatti aananii jiran akka fudhataman waamicha dhiyeessina. Tokkoffaarratti mootummaan yeroo hatattamaa hooggansa nama tokkee qaamoota dhimmi ilaalu hundaan fudhatama qabuun turtii ji'oota 3 hanga ji'a keessatti biyya tasgabbeessuuf hojimaata kallattii siyaasaa kan qopheessu akka ijaaramu haa ta'u. Lammaffaarratti jeequmsaa fi jechoota jibbaa uuman hunduma dhaabuudhaan warra beela'an nyaata dhiyeessuu warra dhukkubsatan akka yaalaman gochuu buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisuufis ta'e gargaarsi barbaachisaan bakka hunda akka ga'uu danda'uuf qaamonni hidhatanii wal falmaa jiran hatattamaan dhukaasa haa dhaaban. Sadaffaarratti namoota sababa siyaasaan manneen hidhaa fi bakka adda addaatti guramanii jiran hunduu hatattamaan haa gadhiifaman. Afuraffaarratti qaamonni dhimmi kallattiin ilaallatu kan itti hirmaatan mootummaa ce'umsaa hanga ji'a 18 turu ijaaramee mariin akka eegalamu gochuu. Mariin kunis qaamota dhimmi ilaallatu hunduma hirmaachisuu qaba. Shanaffaarratti mootummaan ce'umsaa hunduma hirmaachisu kun chaartera ce'umsaa ni mirkaneessa. Bu'uuraalee misoomaa sababa waraanaatiin manca'an ni suuqa. Diinagdee tasgabbeessuu fi akkasuma carraa egeree biyyattii ilaalchisee milkaa'ina marii biyyaalessaa fi tarkaanfii barbaachisaa ta'e ni fudhata. Mootummaan ce'umsaa kunis filannoo bilisaa haqa qabeessaa fi amanamaa ta'e raawwachuudhaan aangoon isaa dhumata. Ja'affaarratti walitti bu'iinsi biyya keenya irratti deemaa jiruun diinagdeen biyya keenyaa manca'uurra darbee lammiiwwan miliyoonaan lakkaa'aman beela rakkoo hamaaf waan saaxilameef hawaasni idil addunyaa mootummaan ce'umsaa kanaaf deeggarsa diinagdee dippiloomaasii fi meeshaalee gochuudhaan tumsa barbaachisu ni godha. Xumurarratti lammiileen Itoophiyaa martinuu hawaasni idil addunyaa fi gareewwan falmiirra jiran nageenyaa fi tasgabbii uumuun biyya keenya balaa diigamuurraa akka haftu waamicha KFO'n godhaa jiru kana hojiirra oolmaa isaaf akka tumsa gootan yaadachiif. Haaluma kanaan Koongireensiin Federaalaa Oromoo KFO'n biyya kana baraaruuf yaada furmaata dhugaa fi amanamaa ta'e dhiyaatuuf yeroo kamuu deeggarsa qabnu ni ibsina. Koongireensiin Federaalaa Oromoo KFO Finfinnee Sadaasa 15 bara 2014. Deeggarsa lammiileen Oromiyaa uummata Booranaaf hongee miidhamaa jiraniif taasisee fi taasisaa jiru biltiginnaan deeggaraa riippii dabarsee jiraachuun barame. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabaa dabalataa waan qindeeffate. Deeggarsa lammiileen Oromiyaa uummata Booranaa hongee miidhamaniif taasisee fi taasisaa jiru biltiginnaan deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf dabarsaa jiraachuun beekame.
deeggarsa lammiileen Oromiyaa fi uummatni ardiiwwan torbaanii sababa oolaa yookaan hongeen miidhamaniif horsiisee bultoota Booranaaf arjooman caasaan bilxiginnaa godina Booranaa dabarsee raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaaf kennaa jira. Booranni oolaa yookaan hongeen miidhamee lammiileen Oromiyaa fi uummata ardii torbaaniitiin qulaanfamaa yookaan dandamachaa jiraachuun beekamaadha. Asirratti qabxiin guddaan hubatamu uummanni balaa uumamaa yookaan hongeen miidhamee deeggarsa lammiilee Oromiyaa fi namooman namaaf sa'alleen jiraachaa jiru akkamiin qaama biraaf birmachuun yookaan qarqaaruun danda'ama. Deeggarsa gaachana sirnichaatiif jedhanii gareen caasaa mootummaa godina Booranaa guutuu miidhamtoota hawaasa godinichaa xiqqaa guddaa jaarsaaf jaartii dargaggeessaaf dargaggeettii tokkollee manatti hin hafin gara adda waraanatti duulaa namni duuluu didee manatti hafe ji'a tokko hidhama ammaas miseensotaaf deeggartoota shaneeti jedhanii uummata sodaachisaa jiru. Akkuma beekamu Boorana hongee yookaan bonatu harkaa qaba. Rooba xixiqqaa dhiyoo tana aanaalee godina Booranaa muraasa roobeen marri yookaan margi xixiqqaan reeraaf dheeda muraasatti akka caalle dhiyoo baate kanallee amma aduun buxxee dhooftee goggoge. Uummata cinqii ulfaataa kana keessatti kufee jiru bulchiinsi godinaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa maqaa jedhuun guutuu godina Booranaatti tokkoon abbaa warraa cufti qarshii raayyaa ittisa biyyaaf akka deeggaran galchanii jiran. Maatii horsiisee bultoota kanneen hojjetaaf hojjettuu manneen hojii mootummaa aanaalee godinichaa hojjetan hunda mindaa ji'a tokko deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf kennaa kun dirqama jechuun bulchiinsi godinichaa labsii hatattamaa labse. Hojjetaan yookaan hojjettuun mootummaa kan mindaa ji'a tokko hin kennineef akka hojjetaan yookaan hojjettuun biraa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf hin kennine kakaasuun argamee jaallatee osoo hin taane dirqamaan mindaa ji'a 5 adabama jedhanii sodaachisanii doorsifamaa jiran. Daldaltoota jiraattota godinichaa hunda qarshii 5,000 hanga 100,000 deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf kaa'anii jiru. Ittuma dabalanii humnaan bultoonni godinichaa ijoolleen mootorsaayikilii sochoosanii jiraatan cufti qarshii 200 yoo hin kennine maqaa farrajamaniin shaneef juntaadha. Motorrilleen sirnirraa fuudhanii galii mootummaa godhani. Nama mootorsaayikilii sochoosee hiraaree jiraatu kanneen qarshii 200 deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf baaseef nagahetti muramaaf konkolaachisaan mootorsaayikilii kan qarshii 200 sun hin baasin yoo hin qabne mootorsaayikilii isaa humna adda waraanaatti daandii irratti adamsee qabee galii mootummaa godha jedhamee bulchiinsi PP godinichaa murteeffame dabballoota sirnichaan labsame. Kaleessa sadaasa 23 bara 2021 Boorana Yaabballootti dubartoota maqaa galaa dabalataa yookaan wareega raayyaa ittisa biyyaaf jedhuun biskuutii waadaa oolan miidiyaaleen PP godinichaa akka hojii boonsatti facaasaa oolu qeerroon bilisummaa Oromoo kutaa Booranaa ilmaan argaa oole. Uummata miidhamee deeggarsa namooman jiraachaa jiru kana deeggarsa isaaniif dhufuus PP'n godinichaa dabarsee qumaara siyaasan taphachuun hongee irraa dandamachuu dhowwaa jira. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattaniidha qophiilee madda nageenyaaf waliin turtii gaarii.